Kun raadiyoo sagalee Oromooti. Raadiyoon sagalee Oromoo torbanitti guyyaa 3 wixata roobii fi sanbata galgala keessaa sa'a 7 haga 7 walakkaatti dambalii gabaabaa meetirbaandii 16 yookaan kiiloohertzii 17,850 irratti qophiilee isiniif dabarsu amma jalqaba. Kun raadiyoo sagalee Oromooti. Har'a guyyaan fulbaana tokko bara 2014 dhaggeeffattoota keenya kabajamoo nagaan keenya bakka jirtanitti isin haa ga'u. Qophiilee keenya hordofuuf akkasii tolutti sagantaa har'aaf qabnuun dursee isin beeksisa. Qophii hundee keessatti miseensa boordii waldaa Maccaa fi Tuulamaa akka turan obbo Laggasaa Deettii waliin gaaffiif deebii godhame isiniif dhiyeessina. Dhaggeeffattoota keenya har'aaf qophii fayyaa hawaasaa hin qabnu. Bakka isaa qophii addaa qabna. Hunda dura kan dhiyaatu oduudha. An keessummeessituun keessa lalisee Wadaajootii amma gara oduutti isin dabarsa. Akka mooltan dhaggeeffattoota keenya oduu sa'aatii kanaaf qabnu isinitti himaan oduu kan isinitti himu dhaabasaa Waaq jiraate. Barattoota Oromoo fi imaammata mootummaa Itoophiyaa kanneen barsiisan gidduutti wal dhabdeen akkuma itti fufetti jiraachuun gabaafame. Akka maddeen keenya gabaasanitti diddaan barattoota Oromoo fi mootummaa Itoophiyaa gidduu jiru ammallee akkuma muddametti jira. Mootummaan Itoophiyaa garuu mariin barattootaa haala gaariin gaggeeffamuu dubbata. Akka ministeerri barnoota Itoophiyaa Shifarraa Shigguxee miidiyaa biyya keessaatiif himanitti mariin barattootaa imaammata biyyattii barsiisuu irratti gaggeeffama milkiitti jira. Haa ta'uutiin maddeen keenya akka gabaasaa jiranitti wal dhabdeen barattootaa fi mari'achiiftota gidduutti jiru guyyaarraa gara guyyaatti dabalaa jira. Barattoonni gaaffii mirgaa fi haqaa gaafachaa wayita jiranitti waltajjiirraa ammoo deebiin kennamu kan gaafatameen ala ta'uu fi wal simuu dhabuun akkuma duraanii mul'achaa jira jedhama. Qeerroon akka gabaasettis mariin kun diddaatti jijjiiramuu bira darbee barattoota gootummaan imaammaticha falman haga hiisisuu fi hiraarsisuutti ga'ee jira jedha. Mootummaan Itoophiyaa yaada falmuu irratti dandeettii gahaa kan qabne yeroo adda addaatti mirkanaa'eeraa jedhu xiinxaltoonni. Mootummaa Itoophiyaa fi warra Awurooppaa gidduutti wal dhabdeen uumamuun gabaafame. Maddi keenya Finfinneerraa akka gabaasetti bakka bu'ooti Komishinii Awurooppaa dhiittaan mirga namoomaa daangaa dhabuusaa Itoophiyaatti himanii jiru. Mootummaan Itoophiyaa ammoo erga jara gaggeessee booda ibsa baaseen dimokiraasiin akka jaakettiitti kan bitamuu miti jechuun deebii jabaa kennee jira. Jilli warra Awurooppaa yeroo ministeera muummee biyyattii Hayilamaariyaam Dassaalany waliin haasa'anitti Itoophiyaan dimokiraasii guddisuurra dhiphisaa jiraachuu ishii itti himan. Kana malees loogii fi haqa dhabummaan biyyattii keessatti guddachaa akka dhufellee jilli kun mootummichatti himanii jiru jedha gabaasaan keenya. Haala kanatti kan hin gammanne mootummaan Itoophiyaa karaa ministeera dhimma alaa deebii kenneen dimokiraasiin keenya kan biyya keessatti guddifannu malee kan biyya Awurooppaarraa akka jaakettiitti bitannu miti jechuun deebii kenneera. Biyyooti warra dhiyaa fi Awurooppaa erga jimaa galchuu dhorkanii asitti jireenyi uummataa warra jimaan buluu keessaayyuu kan awwadaa hedduu gada deemaa akka jiru gabaafame. Gabaasaan keenya wadaa irraa akka gabaasetti guyyaatti jimaan awwadaa kiiloon tokko $30 olitti gurguramaa ture yeroo ammaa nama bituu dhabee gabaa biyya keessatti jigee jira. Yeroo dhiyeenya asitti Ingiliz jimaa akka baala sammuu nama dawchuutti fudhachuun akka biyya ishii hin seenne dhorkuun ishii kan yaadatamu. Kun immoo Itoophiyaa fi Keeniyaa dabalatee biyyoota jimaa gara sana ergaa turan irratti dhiibbaa guddaa waan fideef galiin isaanii gadi bu'eera kan jedhutti himamaa jira. Oduu sa'aatii kanaaf qabnu kanuma qophii hafee waliin nagaadhaan nu tura. Qophii hundee. Akka mooltan dhaggeeffattoota keenya kun qophii hundee torbaanitti al tokko sa'aatii kan isiniif dhiyaatu. Qophii hundee har'aa keessatti miseensa boordii waldaa Maccaa fi Tuulamaa kan turan obbo Laggasaa Deettii waliin gaaffiif deebii gooneen kutaa tokkoffaa isiniif dhiyeessa. Obbo Laggasaa Deettii bara mootummaa Ihaadii kana keessa qofa si'a 2 hidhaman sababa Oromummaa isaaniitiif. Uummatni Oromoo inni hidhama kun waan haaraa muti. Nu hidhamuun keenya immoo ani karaa kiyyaan na gammachiisaa, of na barsiisaa, nama na barsiisaa, wanti nama gaddisiisu hin jiru hidhamuuni uummanni garbummaa jala jiru tokko yeroo hundaa hidhamaa hin du'a, biyyaa ba'a,
wanta addaati nuti nurratti gahaa jiru amma mirga keenya gonfanneetu biyya keenya dhaabbannu. Maaliif hidhamtu akkasitti maal gootani addatti nama kaanirraa maal gootani isin hidhaa turan obbo Laggasa? Oromoon ana duwwaa muti waan hidhamuufi namni yaada isaanitti ala gadi jedheetoo jilbiiffatee waan isaan jedhaniif fudhatini waan isaanii ala ta'e namni haasa'uu hin hidhama. Hindu asii biyyaa baas kuni waan addaatii muti waan Oromoo ta'uudha wanti biraa yakki hin jiru. Oromoo ta'uun immoo yeroo ammaa kana mootummaa amma jiru kana biratti yakka. Sirumaan nattuu himani yeroo duraa hidhamu tokko namichi tokko hin jira Taaddasa Masaratan jedhamu naarra balleessinee nuyitu jennaani Oromoo ta'uu nu gaadhaa Oromoo ta'uu nu yakka Oromummaadha isin hidhuu hin dandeenya isin ajjeesuu hin dandeenya han jedhu naa deebise bara 1997 96 kanaafi wanta haaraa nuti garbummaan itti fufnaan hidhaanis itti fufa. Isa dhumaa kan hidhamtan otoo waa'ee amantii fi aadaa Oromoo barsiisuuf gara Oromiyaa giddu gara naannoo Gindabaratti jirtaniitu qabamtanii kan hidhamtan kan jedhu yeroo sana kan dhageenye. Maa inni waan sin gootanii innaa sana sin qaban? Laal wanti tokko wanti nuyi balleessine hin jiru nuyi Finfinneedhaan deemnee dhaqnee fi nama 3 turre. Ayyaanni masqala Oromoo gaafa hagayya 16 akka lakkoofsa Abashaatti Gindabaratitti kabajamaa isa nu affeeranii waan achi jiru sana akka laallu nu affeeranii ayyaana sanirratti hirmaachuudhaan ayyaana sanirratti immoo akkuma aadaa Oromootti kabareen nu gahee eebbisnee ambiraa ijoolleen naannoo sanii ani aadaa uummata Oromoo jalatti ijaaraman waaqeffattoonni siidaa tokko dhaabanii siidaa suni alaabaa abbaa gadaa dibanii egaa siidaa sanii waan itti muusan irraa hiiknee eebbifnee gammannee biyyi fardaanis lafaanis dubartiinis dhiirris dargaggoonis baay'ee gammadanii siidaa sun dhaabbachuusaa waan itti gammadaniifi nagaa affeerramnee achi bullee odoo homtuun hin qonnamin achi kiiloomeetira 500 erga deemnee booda naannoo Giincittuu qabanii nu hidhan. Yeroo sin qaban sana maal jedhanii sin qaban? Maaltu sin harkatti qabame? Waa tokko nu harkatti hin qabne maal jedhanii miseensota ABO hani dhoksaadhaan chocho'an walitti qabanii mootummaa irratti mootummaa kanarratti yoo humnaan kuffifne malee barataanis qotee bulaanis daldalaanis yoo wal qabatee irratti ka'e malee karaa biraatiin kuffisuu hin dandeenyu yoo isin wajjin jettan immoo gara fuulduraa aangoo qabannee mindaa gaarii isinii kennina jechaa turanii kana lallabaa turanii jedhaniiti kanumaan nu qabanii waan biraatii muti. Isa dhumaa akkamitti baatan innaa baatan? Isa dhumaa yeroo baay'ee mana murtiitti deddeebinee ka ragaa sobaa nutti raggaasisanii waggaa 2 murteessanii isa fixeetan bahe. Gama kaaniinoo waldaan Maccaaf Tuulamaa seenaa isaa keessatti waan hojjete maal nuu himuu dandeessu obbo Laggasa? Waldaan Maccaaf Tuulamaa riqicha uummata Oromooti jechuu hin danda'ama. Yeroo Hayila Sillaasee sanii muradnoodhaan namoonni obbaasan jiranii anakka Hayilamaariyaam Gammadaa faa anakka Maammoo Mazammir faa namoota baay'ee maqaan isaanii waammamee hin dhumne wal ga'anii hacuuccaruma uummata Oromoo keessatti mootummaan Hayila Sillaasee adeemsisu kana karaa barnootaa, karaa wal barnootaa, karaa wal baruu, karaa wal qunnamuu, karaa Oromummaa haaromsuu kana akka ijaaranii uummanni Oromoo kun wal ga'ee rakkoosaa doofummaa isaa ofirraa buusee barnoota baratee biyya isaa misoomsu ijoollee isaa barsiisu qe'ee isaa kitti biyya isaa kitti abbaa biyyaa akka ta'u kana godhuuf waldeenyi kun bu'uura'ee waldeenyi kun immoo mana barnootaa adda addaa ijaaree kaayyomti isaatu karaa mana barnootaa ijaaruu hospitaala ijaaruu masgiida warra musliimati ijaaruu warra kiristoorna ortodoksiiti beeta kiristaana kana ijaaruu daandii ijaaruu kaayyoo isaa kana ture. Kana immoo hacuuccaa Oromoo warri mootummaa waggaa hacuucan alaala jetee waan hin laallefi karaa barbaachisaa ta'e karaa nagaan falmaa ture amma fakkeenyaaf barattoota Oromoo waggaa bara 2000 bara 1994 mana barnootaatti ari'an san falmee iyyee akka gargaarsa argatani akka hirrifanne akka jabaatani faana hiriiraa ture. Egaa amma immoo waggaa fudhannee rakkoo adda addaatu jira. Rakkoon adda addaa kun maali? Namni uummata kanaaf falmuu hin jiru amma laftirraa fudhatamaa jira. Qe'ee isaa irraa buqqa'aa jira. Malkaan isaa cufamaa jira.
manni isaa irraa diigamaa jira guyyaadhaan. Kana kanaaf namumti amma dhaqqabeetoo uummanni Oromoo kana ta'ee jedheetoo mirbatuuf hin jiru. Kanaaf waldeenyi Maccaaf Tuulamaa waan guddaa ija Oromoo bane. Waldeenyi Maccaaf Tuulamaa ijoollee hamma ta'e hin qaba. Ilma gabnas hin qaba, doofas hin qaba. Angaraadhaa adeemus hin qaba, dhugaadhaa adeemus hin qaba. Waldeenyi Maccaaf egaa abbaan tokko ilma adda addaa hin dhalchaa, ilma akkuma duratti dubbadhee doofaa hin dhalchaa, hanqaroobe biyya isaatiif ta'an, doofan immoo angaraadhaan bulu, diina jala galee, diinaa karaa ta'ee, diinaa ulee ta'ee, ummata kana caccabsaa jira, hidhaa jira. Yeroo darbe akkuma dhageechanii barattoota keenya waan mirga isaanii gaafatanii bakka hundatti bishaan hiriira facaasuu danda'anu rasaasa bishaan godhatanii rasaasa adda addatti naqanii ijoollee keenya bosonatti faageechanii ficcisiisanii baay'een isaanii sirumaa lafeen isaanii waraabessi nyaatee ijoollee amma dhiyoo kana bosona keessaa lafeen isaanii argamaa jira. Egaa kanatu maaliif waan baankeef waan mirmatuuf waan hin qabneef maa kuni kana ta'e jedhee waan hin qabneef warri maqaadhaan immoo maqaa uummata kanaatiin dhaabbataniif garaa isaanii malee waan dhugaa waan hin yaanneef uummanni Oromoo amma sarka isaa qullaa jira. Nama mirmatuuf hin qabu. Ilmi qaroome sunis immoo egaa gartokkee caardaan argannee kanuma jala jira jechuudha. Waan amma kaaftan keessa kan inni anuu quba qabu bara 2004 innaa barattoonni Oromoo 300 ol mana barnootaarraa ari'ataman sana waldaan kun horii walitti qabee nama kadhatee mana hidhaa deemee kaaniif wabii ta'e kaaniif nyaata geesse kaan immoo iddoo isaan bulan barbaadee fi hirmaannaa akkasii waan godheef dhumarratti ofiisaatiifuu cufamee hoogganoonni isaa mana hidhaa galani. Kun seenaa keessatti iddoo guddaa kan qabudha dhugaa waan hin dagatamne. Waldaa kana amma deebisanii waan biraa yoo hafe amma seena qabeessummaasaa akka jiraatuuf maal gochuutu irra jiraata namni inni kaan. Maal sitti fakkaate waldeenyi kuni akkuma duratti dubbatte abbaa ummata Oromoo abbaa ijoollee danuuti. Waldeenyi kuni kiyya jedhee namni baay'ee hoggaa cufamus cammadhee talaala jatee laalaa hidhii tuutaa. Hoggaa banamurree egaa nama muraasaan dhufeetu itti hirmaatu. Waldeenyi kuni lammata akka banamu maal godhuun namarra jira? Keessumattuu warri dargaggootaa, warri shamarrootaa. Maa cufamee yaadannoo akaakayyuu keenyatti yaadannoo abbootii keenyatti waldeenyi kun maa cufamee haa banamu. Taree namni waldaa san keessa jiru hoo balleechaa qabaatirree nama san dhuunfaadhaan mana seeratti dhiyeechanii himatu malee waan ummataa qabeenya ummataa waldaa seenaa qabu kana cufuun tuffannaa ummata Oromoo irraa hin qaban malee waan biraatii miti. Kanaaf ummanni Oromoo keessumattuu dargaggoonni ammaa durbi qarree qeerroon kana kunuunfatee kana xiiqeffatee abaabilee keenya nu irraanfachiisuu fi akaakayyuu keenya nu irraanfachiisuu fi ani januu banan isaanii maa cufama waldeenyi kun nu haa banamu jedhanii alaayis keessayis iyyuu barbaachisa jedhee yaadaan. Kana yoo ta'e malee karaa biraa yeroo ammaa kana bakka Oromoon itti wal ga'eetoo nagaa wal gaafatu hin qabu. Maaliif karaa hundaanuu koree waaqeffataa cufanii koree waaqeffataa jedhanii immoo ani isaan itti fakkeessuudhaaf bara darbe bu'uureessa suni bakkuma inni jiruu hin beekamu qilleensuma irratti hafe. Kanaaf yeroo ammaa kana Oromoon bakka itti wal ga'eetoo rakkoo isaatirree namirree horii walitti beetoo akkatti awwaallatu hin qabu. Yeroo ammaa kana rakkoo guddaatu jira biyya keessa. Dhaggeeffattoota keenya gaaffiif deebiin obbo Laggasaa wajjin hin goone kanaan hin xumuramu kutaa lammaffaa torbee qabannee dhiyaannaa har'aaf qophiin hundee kanuma waan nu waliin turtaniif hedduu galatooma. Yeron tokko taanu waliigalee falmaa fi ninsinu hanga hireeta nyaamurte fannu ni falmannaa qabsorraa lafannu hanga hireeta nyaamurte fannu ni falmannaa qabsorraa lafannu.
qophiin keenya lammaffaa immoo qophii addaati. Dhaggeeffattoota keenya madda galii walitti qabuu kan raadiyoo sagalee Oromoo biyya Awustiraaliyaatti gaggeeffame irratti kan xiyyeeffatu. Qophii kana laalchisee daayirektarri jaarmichaa obbo Aliyyi Galatoo Afeereera. Obbo Aliyyi nama toorarra jiru. Obbo Aliyyi maaltu ture guyyaa kaleessa? Kaleessa guyyaan dilbata yookiin sanbata guddaa jedhanii Melbourne ganni keessaa bahee gara bonaa seenuu jira. Hedduu bareedaa ture, qilleensi aduu ture, guyyaa barbaki'uuf midhaagaa ture. Paarkitti namoota miseensa ta'anii fi namoota hagoo warra isin deeggarra jedhan nama hagoo waamnee gara nama 50 manaa waamneeti. Achitti barbaki'uu qopheessinee waa adda addaa qopheessinee akka namni bashannanee achumaan gargaarsa miidiyaa kanaaf godhullee akka gumaachuu namoota achi afeerree turre. Namoonni ta'aniit kadhaabatu dhaabatee kataa'u taa'ee taphatee waa haasa'anii silaa bakka akkasii yoo dhufan namni waan biyyaa haasa'uun rakkoo biyya jiru haasa'u, waan bilisummaa haasa'uu fi waan adda addaa haasa'u isaanii oolusuu akkasitti taphataniiti gumaata barbaachisullee namni aga danda'e gumaacheeti gara sa'a 3 yookiin 2 walakkaa akkana namni gariin turreeti adda yaana jechuudha. Waan gaariidha. Obbo Aliyyi mee akka miseensonni waldichaa namni inni biraa beekutti amma reediyoon kun hojii jalqabee miseensi amma waldaa kanatti miseensa ta'ee reediyoo kana gumaachaa jiru hagam ta'eera? Akkamiin lakkoofsi isaa heddummachaa jira moo maal fakkaata? Gaaf duraa reediyoo kana deemsisuuf warra isteeshinaatiif $19,000 akkan akka kafallu kan ammoo nama Oromoo addunyaa irraa nama 190 in argannaa jenneet akkasii jalqabne. Aga ammaa namni miseensa miidiyaa kanaa ta'eeru waliigalatti gara nama 67 fakkaata. Akkasuma warri miseensa hin taane ammoo ka gargaarsa nuu godhan ammoo hin jiran jechuudha. Warri miseensa ta'uun barbaanne ammoo waan nu dalannu kanatti gammachuu qaban hin jijjiranii warri gumaata nuu godhan hin jiran jechuudha. Online illee warri hulee akka amma fundraising yeroo goonu kennan illee disitti illee yeroo akkasi qopheessanii warri gargaarsa nuu godhan hin jiranii. Ammoo akka miseensaatitti nama gara 67 qabna. 100 mana nu hafa jechuudha. Ammayyuu Oromoonni carraa guddaa qaba jechuudha itti dabalamuudhaaf. Gama biraatiin reediyoo kana ilaalchisee amma guyyaa kaleessaa isaa naa gochaa turre namooti tokko wajjin naannaasaa ture. Reediyoon amma hedduudha. Maaliif barbaachisa? Yaani warra haasa'antu ture. Wanti si mudatee jira kaleessaan kan hin arge keessaa tokko sana ture. Kuni rakkuma akkuma ijaarsi kun yookaan maddii walaaboo rakkoo inni qabu tokko bayeeti nu akkanaa wanti jiru waa akkanaati kanaa jedheeti bayanii akkama kun akka biyya faranjii kana ittiin dalannu kanatti baanee dhaadhessinee nurraa bitaa kanatti deemaa faayidaa isaa kanaa akkana yoo guutan kan akka dhufaa jenneeti maarketingii akkasii guddaan goonenu. Kanarraa kaka'e namoonni baay'een waan amma akka afaan faranjiitiin poodkaastii anii fi reediyoo waa adda addaa fakkeenyaa fi sagantaa qopheessitee YouTubein dabarsuu fi shortwave reediyoo dabarsuun adda adda. Namni gariin akkinni itti hubatu waan amma intarneetii irraa dhaga'ullee silaa kennallee intarneetii irraa dhagaa namni alaa kun maraa reediyoo ma jedha. Reediyoon silaa waan amma FM yookiin AM darbu qajeela reediyoon darbu jechuudha. Reediyoo banattee dhageeffattu. Waan amma intarneetii irraa dhageeffattu hin taane waan amma reediyoo irraa dhageeffattu. Namni baay'ee waa Oromoon reediyoo hedduu qabu se'a. Waan amma intarneetii irraa dhagaanillee waan amma qajeela biyya darbullee namni akka hubata hubannoo rakkoo jira jechuudha. An akka ofii kiyyaa hubadhutti Oromoon tokko afaan Oromootiin darbu sagalee bilisummaa Oromooti ka dhaaba siyaasaa jechuudha ka ABO. Kun ammoo VOA'n qajeela darbaa sunillee imaammata mootummaa Ameerikaa dabarsa jechuudha. Yeroo baay'ee namoonni Oromoo afaan Oromootiin haa dabarsanii malee imaammata Oromoo reediyoon akka reediyootitti biyya keenya darbu kan beeku reediyoo makana calla. Reediyoon kun reediyoo akkuma VOA biyya guutuu dhaga'ama. VOA caalaallee biyya hedduu dhaga'ama reediyoon kun. Amma namni akka waan reediyoo hedduu jiruutitti hubannoo qaba. Reediyoo akkasiillee reediyoon qajeelatti Oromiyaa uummata Oromoo biyya dhaqqabu kan walaba ta'ee siyaasaaf maalirraa walaba ta'ee waan Oromoo dabarsu reediyoo makana jechuudha. Ammoo hiree dhandhe marattu reediyoo kaanillee reediyoo kanallee reediyoo tokko ta'amaaf tokko hin taane jedhan. Amma sidhi baa yeroo garii waan kana ibsu amma
maali irratti tokko taadhama waawam wal fakkaatu wayii waliif fiddee humna gootee tokko goota wanti biraa yoo hin jirre ata gootee tokko goota hedduus dhibama waan kanatti sila waan amma hojjannu kana ibsuuf yeroo deemtu rakkinni nu mudatu yeroo garii rakkina waan jiru hubachuu dhabuurraa kaka'e ati waan san ibsuu irratti waan sila akka dhaaba tokkotti waan madda walaaboo sila ibsitee waan biyya godhamaa waan darbaa waan achi argannu waan godhuuf deemnu kanneen akka itti himne sirraa wanna jedhaa jechuudha. Dhugaadha. Gama asirratti hedduu wanta qulqullaa'ee beekamuu qabu reediyoo wanti jedhamu traditionally akka beekamutti kan iddoo tokkotti qophaa'ee reediyoon sun karaa qilleensaa meeshaa jira kan fuudhee dabarsuun bakka biraa dhaqu amma qilleensarraan jechuudha. Namni biraallee waan sana amma biyyatti warra reediyoo ishii portable jedhan kana dhagaa baatiriin hojjettuun kan dhaggeeffatantu jira. Kan isa elektiriikiin dhaggeeffatan sun aadaa keessatti kan baramee jirudha. Keessaayyuu fageenyarraa kan darbu immoo dambalii gabaabaa jedhu shorteeviidhaan kan biyya dhaqu jechuudha amma kan keenya dabalate akkuma amma ka'e kan VOA nu biyyoota East Africaaf dabarsa malee amma Ameerikaa keessatti reediyoon hin dhageessu nuti Awustiraaliyaa keessatti hin dhageenye reediyoo isa kana garuu sa'aatii sanarratti hin dhageenye. Waan akkasii garaagarummaan qaba warri kaan amma warra maqaa biraatu kennamuuf malee reediyoo kan jedhamee akkuma reediyootti fudhatamu waan sagaleen deemuuf namni baay'ee jedhaan malee hubannaa garaagaraatu jira amma horiin amma baafnu kun illee kan 19,000 nuti waggaatti baafnu kun waan darbu kana uummata bira akka ga'uuf kallattiidhaan akka ga'uuf kan nuti baafnudha kana kanarratti yeroo baay'ee dameen beeksisaa kan keenya irratti hojjechuu akka qabu nutti mul'ata natti fakkaata amma hubannaan kaleessa argeerraan innaan ilaalu gama beeksisiitiin wanti hojjetame akkamiin jira. Dhugaa tokko aadaan illee jira amma aadaa keenyatti namni ka'ee waa dhaadhessuu maal jechuun kun waan amma mana barnootaati barnoota walii hidhaa qabu keessattuu waan kan kee kaatee waan kan kee baay'een dubbattu yeroo ammaa kan kee baay'ee dubbatte namni hin jaalatu akka an hubannoo kiyyatti jechuudha. Kaatee amma nu akkanaa nu akkasii akkanaa godhaarraa akkana ta'aarraa jettee haasa'uun kun aadaa keessa dhufne biyya amma keessa jiru kanatti namni ka'eetuma waan maraa ofumaa ofima kana godhaarraa an akkasii an akkana baradheera akkana jedhanii ofumaan jechuudha. Dikkoo aadaan lamaan kun ammoo waan wayii lamaan kana keessaa fuutee waan wayii keessaa baaftee akka hojjetu yoo goote malee nama dhibaa jechuudha. Karaa biraatiin ammoo uummanni Oromoo uummata horii miti. Ijoollee ofii luqqisee akka birrii hajaa Oromootiif saba Oromoo bilisa baasuu ta'ee waan adda addaatiif ilmaan ofii fuudhee kennu jechuudha. Uummata baay'ee arjaa, uummata gaarii, uummata waa dhoggachuun beekamu miti. Waan isaa ta'uuf waan isa barbaachisullee inni uummanni Oromootu hin beeka jechuudha. Kanaaf nullee wanti amma gara guddaa kaanee akkana godhuu qabdan jenneeti nama himuuni. Akka tokko cinaa tokkoon nu ulfaatallee maaliif uummanni Oromoo kun waa isaa ta'uun beekaa waan gargaaruu qabuun beekaa waan godhuu qabu hin beeka hubannoo jedhurraa nu ammoo hujii waan silaa hojjetamuu qabu irratti hojjetaarra jechuudha. Yoo haala kana jijjiirree dhaadhessinee waan mara himuun nurra jiraatellee waa ufafootti yaanneeti jijjiiruu qabnu ammaaf ammoo uummanni Oromoo waan silaa barbaachisu hin godha jennee bikkina. Ammoo warri wanti kun bareeda jedhee nu gargaaraallee hedduma jira warri nu jajjabeessan kun ammoo haalli amma waan tokko itti nu qunnamanii waan tokko itti kafalanii nama qunnaman waa haala akkasii warri waan sanniin irraa himanillee jira karaa kennaan waa laayina kominikeeshinii kanallee akkaataa itti bareechisanii nama laaffisaniiti namni akka salphatti waan kan aksesii godhuu danda'u irrattillee hujii barbaachisanaaf fakkaata kun ammoo waan waa waraabnee waan kana tartiibaan ibsineet websaayitii irra kaa'uun illee guddisee barbaachisaa namni yeroo barbaade achirraa ilaalee hubachuu hin danda'an. Gama kaanii nama reediyoo kana biyya yeroo jalqabamu biyya Ameerikaatti ture kan galmaa'ee ture iddoo biraatti kan amma ayyamni isaa ba'ee qophiin godhameen jira. Amma Awustiraaliyaa keessatti illee maddii walaaboo rejistarii ta'eeti seeraan galmaa'ee jira. Faayidaan isaa amma akkasitti galmaa'uun tokko walgeettiin biyya kana keessatti ka'a. Oromoo miidhuu danda'u, Oromoo fayyaduu danda'u, uummata Oromoo qofaan callaatu hin taane nama biraatiin illee yeroo geggeeffamu akka nama miidiyaa tokko pireesii taateeti seenteeti waan san qoodarraa fudhachuu hireesii kenna jechuudha. Pireesii yoo taate waan achi geggeeffamaa san riippoortii godhuuf seenuu hin dandeetta. Hiree akkasiisii uuma jechuudha waan silaa qara seenuu hin dandeenye walgeettii adda addaa afa keenya mootummaa Itoophiyaa biyya kana dhufe
yoo akkanaan hin seena jette si dhooguun malan miidiyaa yoo taate ammoo si dhooguu hin danda'an yoo completely warra miidiyaa maraa seerri ittiin dhoogawwee jiraate malee si keessaa dhooguu hin danda'an jechuudha hiree akkasii si uuma waa achi keessa deemaa waraabdee qooda achi keessa godhame kana fuutee uummataan dhaqabsiisuuf illee si gargaara yoo mootummaan biyya kanaallee waa adda addaa waan biyyattii san laalu walgeetee godhatu taate seentee qooda irraa fudhachuuf si gargaara kanaaf hulee adda addaatitti akka istiraateejiitti nu biyya adda addaa keessa rejistarii gooneet waan amma biyya san keessa deemaa waan saba keenya laalu waraabneet uummata keenya dhageessisuuf illee nu gargaara karaa biraatiin ammoo horii uummata kanarraa fuunu baankii biyya sanii keessa kenneet maaltu seenaa maaltu bayaa uummanni kun argeeti akka accountability jiraatu maaltu seen eessaa horii argattan eessa baaftan maal kafaltan ka jedhu uummanni qulqullinnaan laaleet harka namaa osoo hin taane nama akka institutioniitti baankii keessa taa'eet akka wanna jedhu horii warra Austraaliyaa jiru as kaanii yeroo barbaachisatti gara Ameerikaa erguu Awurooppaatti illee akkas babadhisanii akkasii wanna godhuuf nama gargaara jechuudha. Kanaaf ammaaf Ameerikaaf Austraaliyaa rejistarii gooneerra ufafu ammoo gara Awurooppaa illee gara Middle East gara Afrikaatti illee akkaataa rejistarii itti goonee babadhifneeti bakka mara dhaqqabu godhuuf fedhiitu jira. Ammoo wanti guddaan tokko warri nu amma gargaaruu barbaannu warri nu amma rakkoo odeeffannoo hin qaba jennee bikkinu ummata keenya ka magaalaatii miti. Ummanni keenya ka magaalaa namni hagooni warri amma moobaayila illee kiisii qabantu jira. Intarneetii aksesii godhuu danda'an amma intarneetii irraa yeroo sagantaa adda addaa darbu intarneetii irraa dhageeffachuu hin danda'an amma miidiyaa biyya alaa kanneen illee. Warri nu gargaaruu barbaannu ummata keenya ka baadiyyaa ka hedduun isaa korreentii iyyuu hin qabne akka dhagaa itti galfatee reediyoo gurra qabatee caqafatee waan deemaaru tokko akka inni dhaga'uuf gara guddaan wanti nu amma walitti dhufneefu yeroo guddaa irra balleessinee horii guddaa itti baafnuuf uummanni keenya ka baadiyyaa suni odeeffannoo akka argatu uummata keenya ka baadiyyaa saniif uummata biyya alaa jiru kana wali hidhuuf kanaaf reediyoon qorichaa jechuudha takkaffaa namni hedduun bitatee reediyoo caqasuu hin danda'a lammaffaa ulee adda addaa qabattee deemuun riskii illee guddaan qabu amma fakkeenyaaf waan akka televezyiinii yoo teettee kalaaltu taate saatalaayitii ilaaltaa rakkoo adda addaa illee si uumuu hin danda'a jechuudha tokko tokkoon beekanii nama waan san laala reediyoon ammoo rakkoo akkasii hin qabu jechuudha nuufillee hojjechuufillee salpha jiruun biyya faranjii kun waan fiigaa hojjannuufi hojiin keenya kanaa miti kana ummata keenya maal goona ka jedhu irraa waan kana hojjanna kanaafuu nullee isa hojjechuun baay'ee nu salpha amma televezyiinii dalaguun hedduu nama ulfaata maaliif teetee waraabdaa suuraa namaa waa hedduu wanti godhamuu qabu hedduu waan ta'eef nama rakkisa horii itti baaftullee horii guddaa garuu reediyoon 19 nama 190 nama Oromoo Awurooppaa Ameerikaa Kaanaadaa fi Awustiraaliyaa namni 190 hin dhabamu jenneerra haga waggaa kana dhuma nama 190 nama reediyoo uummanni keenya ka biyyaa akka dhaga'u fedhii qabu ka fedhii nu dhufeet $100 waggaatti kafalee miseensa ta'u yoo kan qabaanne taate probably wantummaa amma nu godhaarru kunu deebinee ilaaluu qabna jechuudha waan amma uummanni itti hajamu waa uummanni itti hajamne jenneet ilaaluu qabna maaliif wanti kun waa uummataa jennee hojjetaarra ufafoo hin laallaa jechuudha waggaan kun yeroo dhumatetti nama 190 gaaf duraa Awurooppaa Ameerikaa Kaanaadaa biyya adda addaa kana keessa nama 190 nama $100 waggaa baasu seentii meeqa guyyatti 27 jechuudha namni seentii 27 guyyatti baasu namni Oromoo kan reediyoo miiliyoonii 40 dhaga'u deeggaru biyya alaa kana keessa yoo hin jirre deebinee ilaallaa jechuudha irra deebineeti. Hayyee dhaggeeffattoota keenya sa'aatiin keenya gabaabaa waan ta'eef kan marii kana innaa biraatti deebinaa obbo Aliyyi Galatoo hedduu galateeffachuun barbaada qophiin keenya kan addaas kanumaan xumuramaara.